namoonni nama qaban, namoonni humna qaban bishaan sana keessa seenanii ni fayyu turan. Inni garuu waan nama hin qabneef, waan qofaasaa tureef, waan fira hin qabneef sireerra ciisaa ture. Hubadhaa, har'as fira dhabanii, nama dhabanii karaarra ciisanii kan jiran jiru. Nama isaan ol kaasu dhabanii kiristaanota warra kufan yaadadhaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Hundumaa dursee maqaa isaa dhagahee kattaan kan tatarsa'uuf, maqaa isaa dhagahee duutni kan na'uuf, maqaa isaa dhagahee amanuu dhiisuun kan fagaatuuf, Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara hanga baraatti kan galateeffame haa ta'u. Akkasumas magaalaa moo'ichaa keenya Eermaa jennee kan waammannuun haati keenya qulqulleetti qulqullootaa Durboo Maariyaam maqaan ishee kan kabajamee nuuf haa ta'u. Jaallatamootan maatii Waaqayyoo biyya hambaaf biyya keessa jirtan, sagalee Waaqayyoo onlaayiniidhaan hordofaa jirtan hundumti keessan baga torbee arfaffaa tsooma guddichaa, tsooma Yesuus yookiin tsooma Abiyyiin isin ga'e jechaa. Torbeen kun torbee arfaffaa yookiin sanbata arfaffaa jedhama. Sanbanni arfaffaa kun akka moggaas beekaa mana kiristaanaa keenyaatti, akka qulqulluu Yaareed moggaasetti torbeen kun Matsaaguu jedhama. Matsaaguu jechuun dhukkubsataa jechuudha. Matsaaguu jechuun gooboo jechuudha. Dugda isaarratti akka goobaa kan qabu, ol jedhee deemuu kan hin dandeenye jechuudha Matsaaguun. Torbeen kun kanaan moggee jira. Maaliif kanaan moggee isa jedhu walumaan ilaali. Waaqayyo hunda keenya nu barsiifachuun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Dursa garuu maatiin Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo isinaaf haa baay'atu jechaa hundumti keessan akkuma yeroo hundumaa dubban laphee keessan, onnee keessan yeroo murtaadhaaf sagalee Waaqayyoo kanaaf kennaati akka barattan isiniin jechaa sagalee guyyaa har'aaf filanne, mata duree guyyaa har'aaf filanne waliin bara. Mata dureen keenya guyyaa har'aa fayyuu barbaaddaa kan jedhu ta'a. Sagalee kana kan dubbatee Gooftaa keenya, Uumaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Sagaleen kunis kan itti dubbatamee yeroo hedduudhaaf naannoo ciisa galaanaa yookiin naannoo bakka tsabalaa ciisaa kan ture, nama kan hin qabne qofaasaa siree irra ciisaa kan ture Matsaaguu nama jedhamuuf. Kiristaanotaa sagaleen kun har'a naaf isiniif nu barbaachisa. Kanaaf sagalee kanaan akka fayyinee, sagalee kanaan geeddaramnee, sagalee kanaan mootummaa isaa akka dhaallu inni nu gargaaruun eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan amantootaa akkuma beekamu torbeewwan darban keessatti akkuma dubbachaa turree torbeen kun seenaa guddaa qaba. Torbee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra naafatan diriirse. Torbee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra goobootti torbeen itti gooboo qajeelche. Torbeen itti jaamaadhaaf ija bane. Torbeen itti du'aa kaase. Torbeetti lallabamu, torbeetti dubbatamuudha jechuudha. Haa ta'u malee dhugaadhaan dhukkubsatee nama dhabee naannoo galaanaa ciisaa kan ture waggaa 38 naannoo galaanaa kan ture kana Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisuu isaa ilaala. Egaan wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaasee sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Beetesaayidaa bakka jedhamu kanatti namoonni dhukkuba garaa garaatiin qabaman danuun bakka sana akka turan nutti mul'isa jechuudha. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa irraas raafamuu isaa booddee
namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamittiyyuu hin fayya ture jedha. Arras bakka tsabalaa dhukkubsatanii kan jiran hundumaa fayyisuu Waaqayyo kan eeggatan hundumaa naannoo laga tsabalaa ciisanii kan jiraniif Waaqayyo fayyina isaaniif erguun eeyyama isaaniif haa ta'u. Dhukkuba isaanii fooniirraa dhukkuba isaanii hafuuraarraa akka inni nuuf fayyisuuf eeyyama isaaniif haa ta'u. Egaan kiristaanota namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture jedha. Yesus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa ammana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun Gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessaa nama na buusu hin qabu. Ofii kootti immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa jedhe deebiseef. Yesus immoo ka'ii siree kee fudhadhuuti adeemittiin jedhe. Jecha Gooftaan keenya Yesus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Haa ta'u malee maatiin Waaqayyoo sagalee kanarraa waan guddaa akka hubattan abdii guddaan qaba. Egaan maatiin Waaqayyoo akkuma sagalee kanarraa hubattan Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesus Kiristoos gara namicha waggaa 38 dhukkubsate ture kanaatti dhufee jira. Namicha kana bira yeroo ga'u namichi kun waggaa hedduudhaaf dhukkubsachuu isaa arge hubadhaa. Sila dubbadheen ture yoo tureeyyuu Waaqayyoon kan dursu hin jiru Waaqayyoon eeggadhaa. Waaqayyoon kan dursu hin jiru Waaqayyoon eeggadhaa. Ammamsuu ta'e yoo adeemeyyuu Waaqayyoon kan dursu hin jiru kiristaanota. Namoonni tokko tokko qabeenyi keenya waan Waaqayyoon dursu nutti fakkaachuu danda'a. Beekumsi keenya waan Waaqayyoon dursu nutti fakkaachuu danda'a. Firri keenya waan Waaqayyoon dursu nutti fakkaachuu danda'a. Humni qabnu, aangoon qabnu waan Waaqayyoon dursu nutti fakkaachuu danda'a. Ingooyoomina Waaqayyoon kan dursu tokko illee hin jiru. Badhaa kitaaba qulqulluu keessatti kakuu moofaarraa jalqabee hanga kakuu haaraatti seenaa gurguddaa hedduu argine. Tas Waaqayyoon kan dursu tokko illee hin jiru. Badhaa argi kiristaanota har'as Waaqayyoon eeggadhaa. Tarii bakka tsabalaa kan jirtan jirtu. Tarii hospitaala ciistanii guyyaa fayyisuu Waaqayyoo yookiin dooktara sanaa kan eegaa jirtan jirtu. Dooktara sanarra bulee Waaqayyoo akkasin fayyisuuf eeyyama isaa isiniif haa ta'u jecha garuu Waaqayyoon eeggadhaa. Waaqayyoon namni eeggatu illee yoo kanaafidha. Faaruu Daawit faaruu 24 yookiin 25 lakkoofsa irratti namoonni Waaqayyoon abdii godhatan illee yahan. Namichi waggaa 38 dhukkubsate kun dhukkubsataan kun waggaa 38tiif raafamuu bishaan sanaa eega ture. Badhaa bishaan sun ergamaan Waaqayyoo seenee yeroo bishaan sana raasu namni kun sireerraa ka'ee hanganni naannoo bishaan sanaatti ga'u namoonni fira qaban, namoonni nama qaban, namoonni humna qaban bishaan sana keessa seenanii ni fayyu turan. Inni garuu waan nama hin qabneef, waan qofaasaa tureef, waan fira hin qabneef sireerra ciisaa ture. Hubadhaa har'as fira dhabanii, nama dhabanii karaarra ciisanii kan jiran jiru. Nama isaan ol kaasu dhabanii kiristaanota warra kufan yaadadhaa. Yaadattuu gaaffiin Gooftaan keenya Yesus Kiristoos dhufaatii isaa irratti nu gaafatu gaaffii kana. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 34 irratti beelofnaan na nyaachistaniittu, dheebonnaan na obaastaniittu, daarraan natti uwwistaniittu, hidhamee jennaan na gaafattaniittu, keessummaa ta'e jennaan na simattaniittu jedha. Gaaffii isaa keessaa inni guddaan kana. Kanaafi warra rakkatan yaadadhaa, warra beelaa yaadadhaa. Yeroo xoomii kana keessa keessumaa torbee xoomii kana keessa, torbee gaabbii kana keessa, adaraa torbee laguu kana keessa namoota beelaa yaadadhaa, namoota dheebotan yaadadhaa, namoota kufanii jiran, nama dhabanii jiran, mana yaalaatti kufanii jiran, mana hidhaatti kufanii jiran adaraa yaadadhaa. Namooti uffata dhabanii qullaa deemaa jiran yaadadhaani. Namni kun nama dhabe. Haa ta'u malee fira keenyarraa kan nuttaan aantee keenya kan ta'e uumaan keenya qorichi keenya Yesus Kiristoos fira caalu
jaalallee caalu dhugaa kan ta'e Kiristoos fayyisaa addunyaa kan ta'e Kiristoos gara nama kanaa dhaqee fayyuu barbaaddaa jedhee gaafatee fedha malee nama hin fayyisu waan ta'eef fedha barbaada fayyuun fedha barbaada yaadattu haadha keenya qulqulleettii Maariyaamin fedha isheedha kan inni gaafate yikunanni bakmati beelanni akka jecha keetinaaf haa ta'u jennaan sagaleen inni jiraata Yesuus Kiristoos ishee keessa bule arras fedha qabaadhaa fayyuudhaaf arra yoo fedha qabaattan fayyuudhaaf hin fayyitu eenyu kan isin fayyisu uumaa keenya qoricha keenya hundumaa isa caalu Yesuus Kiristoosidha kanaaf fayyuu barbaaddaa jedheen gaafate yeroo kana ani naman qabu jedhe naman qabu amma hundumaarra kan namatti aanu Kiristoos bakka sana jiru badha yeroo kana naman qabu nama bishaanichatti dura na darbatu bishaanicha keessa na galchuun hin qabu namoonni na dudduuba dhufanii galan danutu jira ani waggaa 38 bakka kana ture jedhe yeroo kana siree kee baadhadhu gaheetti jedhe waggaa 38 siree isa baatte inni baate hubadhaa waggaa 38 guutuu siree tokkotu isa baatee ture siree sana baadhatee deeme sireen kun waggaa danuudhaaf waggaa hedduudhaaf nama kana baattee turte inni garuu fayyisaan isaa gara isaa waan dhufeef fayyisaa ilmaan namaa kan ta'e qoricha ilma namaa kan ta'e fayyisaa addunyaa kan jedhame Kiristoos gara isaa waan dhufeef fayyina argate arras inni gara keenya dhufee fayyina akka argannu fayyama isaa nuuf haa ta'u baay'een keenya siree dhukkubaarra ciisnee jirra hubadhaa jaalala dhabuun nagaa dhabuun namaa wajjin tokko ta'anii jiraachuu dhabuun inni kun dhukkubadha kiristaanotaa namni jaalala hin qabne waaqayyoon hin qabu kun dhukkuba ilma waaqayyoo irraa nama adda baasa ilmi waaqayyoo jaalala kanaafidha qiddaasee haadha keenya qulqulleettii Maariyaam irratti ፍቅር ሳቡ አያል ወልድ መንበሩ ዋብጾ እስከ ለሞት ጃለል ጀባ ሰሚራ ገድ ሰቡሴ አንገዱ አትስ ሰገጀ ጀባ ከን ጀደም ilmo waaqayyo ኢየሱስ ክርስቶስ ከን ሰሚራ ገድ ቦሄ ጃለለ ኬኛፍ አናብስኒን ገርቡማ ዲና ጀላሉ ባፈቹ አሪያተሙ ዲና ጀላሉ ባፈቹ ዱኩባ ፎኒዳን ከን ዱኩፈኔ አጃይበ ሳቲን አጃይበርከሳቲን ዱኩባ አፉራቲ ወራ ዱኩፈኔ ዱኩባ ልቡዳ ወራ ዱኩፈኔ ሰገሌ አፋዛ ኬሳ በኡን ኑ በርሲፈቹዳፍ ኑ ወላኑዳፍ ኑ ፈይፈቹዳፍ ገረ ኬኛ ዱፌ አረስ ፈይኒ በልበለ ኬኛ ረጀሉ አደራ ለጴ ኬሰን ለጴ ኬኛ ፈይናፋ በለን ለጴ ኬኛ ጃለለ ሰናፋ በለን ለጴ ኬኛ ዱጋ ሰናፋ በን ለጴ ኬኛ ከራ ሰናፋ በን ለጴን ኬኛ በነሜ ጀናን ኒ ፈይና ስሬ ወጋይ ዱዳፍ ኑ ባቴ ኒ ባና አረስ ዱጉመን ስኒን ጀራ ዱኩፈኔ ጪሳ ጀራ ገረ ዋቀዮት ካዴቢኑ ማሉ ደገ ያጀኑ ማሉ ጀኔ ገረሳታ ቦኙ ነምኒ ኩን ኑፊ ቶኮ መሌ ናኖ ጸበላቱ ነው ወጣ አረኑን ወጋ 38 ደቂቃ 38 ታው እንደንደኝ እዶ ገራገራ ደም ወጣ ዋቀዮ መሌ ፈይንን ጅሩ ዋቀዮ መሌ ወጣ ነሞኒ ባይ ኒ ፈይነ ጀራኒ በከ ገራገራ ደሙ ደንደው ዋቀዮ መሌ ፈይንን ጅሩ ኤቸ ዮዴም ኑ ፈይሱን ደንደው ፈይንከ ዋቀዮ ቆፋ ሴረቦ ቦቆና ዲደመለቆም ስለቆሉ ቢሳ ዋቀዮ ቆፋ ፈይንከ ከናፊሳ አይገን ጉያ ሳይዱ ጉያ ዋቀዮ ለገዳ ከናፊዳ አባንከኝ ቁልቁሉን ዮ አከነ ጀሪ ዮና አጀሰዩ ዋቀኮ ኡማኮ ኦብሳኒ ለገዳ ኡማኮ ኦብሳኒ ለገዳ ኦብሳኒ ለገዳ ወጋ 38 ዋቀዮ ዳፈሮ ገባባ ንትገሩ የሮ ኤራ ንትፈካቹ ደንዳ አደራናን ነው ጸበላ ኩፍተኒ ከንጅርተን ሆስፒታል ከንጅርተን ነመ ሆስፒታል ሲንጌሱ ሞ አብደኒ መነከሰን ረት ስሬረ ከንጅርተን አደራ ዋቀ ከሰን ይገዳ ኢሰት ቦሃ ኢሰት ዴቢያ ገረሳ ይላላ እንስ ገረከኝላላ ከናፍ ማቴው ዋቀዮ ቶርቤን ኩኒ መሳቡ ጀዳ ዱኩ በከኝ ራ ፈይኔ ሞቱማ ዋቀዮ አከዳሉፍ እየመሳኑ ፈተው ማቴው ዋቀዮ መነከና
subscribe, share jiutu godhaati obboleessa keenya yaa guddisnu waliin sagalee Waaqayyoo ni baranna. Waaqayyo hunda keenya nu gargaaru. Tsoomiin kun tsooma gaarii nuuf haa ta'u. Dhuguma tsooma kana booda dhugumatti biyyi keenya nagaa argattee dhiigni dhangala'aa jiru kunillee dhaabatee dhugumatti Waaqayyo akka nu gargaaru Waaqayyo dhugumatti tsoomii kana booda waan gaarii akka dhageenyu Waaqayyo nu gargaaru jedha. Galatoomaa eebbifamaa.